hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kan torbe tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa kaleessaas egaa namni karoora guddaa qabu namni karoora du'aa qabu akka kanatti babbareedee torbee kana keessa guyyaa dhaloota ishee kabajachuudhaaf kan isheen mana suuraa nama duudhaa Oromoo beeku ilma akkasitti ititee guddate kan nama ija keessa ol jedhee ilalle nama akkasiitu Andu'aalam. Nama qaamaan illee walitti qabu nama qaamaa wal beennu nama baay'ee amala qabeettii fi haadha firaa kabaja namaa qabdu hangam beekutti anis qaamaan sirriitti hin beekaa namoota jaalala guddaa waliif qaban karoora guddaallee waliin qabanii Andu'aalem wajjiniini. Xiqqoo wanni isaan gidduu jiru jaalala overii garmalee wal jaalatu sun immoo yeroo tokko gaa yeroo shamarran tokko fakkeenyaaf dinqisiifannaa ibsuufiif yeroo jettu itti wanni ta'uu qinaatis yookaan immoo maal jedhama wanni itti ta'uu dandeessi. Innis immoo gaafa isheenis dinqisiifattoota hedduu waan qabduuf waanuma akkasiiti. Kun immoo waanuma jiruudha. Kun immoo sadarkaa akkasiirraan isaan gaadhee si yaaduun akka kiyyatti karoorri isaanii guddaadha. Soomana hiika kana booda koonsartii ayyaantuu guutummaa Oromiyaa magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu keessatti qopheessuudhaaf akkasumas biyyaan alattis biyyoota gurguddoo garaagaraa keessatti qopheessuudhaaf propoozaala qopheessanii xumuranii wanni jiru qophaa'ee dhumee hojiitti seenuudhaafi isheen immoo manaajara wanni itti aantee jechuudha lalisaa Indiriisitti itti aantee manaajara sagantaa sanaa taateeti kan isheen hojjettu. Akka kanatti karoora guddaa fi mul'ata guddaa waliin qabu turani. An kana dhibbatti jala mureen isinitti akkas ture. Ani gaa gidduutti wanni dhufee guyyaa kaleessaas egaa namni karoora guddaa qabu namni karoora du'aa qabu akka kanatti babbareedee torbee kana keessa guyyaa dhaloota ishee kabajachuudhaaf kan isheen mana suuraa turte. Akka kanatti qophii qabdi turtee suuraallee maxxansitee jirti. Wanni jiru kana ture. Gara jabummaa akkasiis ani handuun hin qaba jedhee yaadu. Isheenis maatii isheetiin wal barsiistee wanta jiru akkasuma dubbatanii isheen Andu'aalam mucattiin kun Andu'aalam bira jiraachuu Andu'aalam illee mucattii kana wajjin jiraachuu maatii beeksisanii lamaanuu akkanumatti haala gaariidhaan even as sulultaa manarra isheen jirtu kanas kun yeroo baay'ee deddeebi'ee deema waliinuu deemanii maatii isaas maatii ishees gaafachaa haaluma kanaan jireenya isaanii kan jiraachaa jiranii ji'a 3 yookiin 4 booddee mootuu gaa'ila godhataniitiin haala saniin jiraachuudhaaf akkasitti kan yaadaatiin hin jiran kanuma pilaaniin jiru. Hamma beekutti dhugaan jiru immoo kan yeroo hundayyuu dubbatamu isheenis kan amantee kan nuuf ibsitu innis kan dubbatu kanuma bakka hawwiin isaanii kana. Torbe tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa san callisitu har'a kana fidela. Odoo guyyaa masa waan kana silaa akka dirree baafamu taate har'a wanti kun hin dhufu ture jechuudha. Garuu waan hunda ka fidu Rabbi waaqa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenna moodel ammas wannan isinitti mu dhugaa obboleettii teenna haqa hariiroo isaa waliin qaban akkuma nu yaannu dhugaadha. Haqa isaan kun akka wal jaalatan Oromoo guutuu beeka. Akka isaan lubbuu wal mararfatan Oromoo guutuu beeka. Maatiin isaanii akka wal beekan nu hundi keenya Oromoo guutuu beeka. Wal fuudhuudhaaf karoora akka qaban nu hundi kennaan beekna hagatti dhiyaannutti jechuudha. Ijoolleen Andu'aalamitti dhiyaatan anarraa qabiiti hundi kennaan ni beekan. Yoom cidha godhattaa yoom si cinaa dhaabbannaa yoom hamilee keessan isinii godha jennaan karoora akka qaban hunda kennaaf warroota isa qunnamnu warroota isa bilbilan hunda kenna waan jireenya isaanii isaa ta'uuti jireenya dhuunfaa isaa ta'uuti wajjumaan isaa turre. Andu'aalam an abdii qabaa dhugaa akka beeku garuu Rabbi Andu'aalam nama amala qabeessa nama gaarii nama naamusa qabu nama saba isaa jaalatu nama aadaa isaa jaalatu nama safuu Oromoo beeku nama duudhaa Oromoo beeku ilma akkasitti ititee guddate kan nama ija keessa ol jedhee ilalle nama akkasiitu Andu'aalam. An Andu'aalam irraa mormuu hin danda'a. Andu'aalamiin biyya kanas Jarmanis dhufees wal agarree jirra gadhaatillee beekta Firaankifaart irratti jechuudha. Maaliif sin jechuu barbaade nama tokko guyyaa tokkollee lamallee wajjin ooltu namni sun nama akkamii akka ta'e tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Kanaaf ammoo har'allee ammoo isa hamilee cabsuuf isa gartee waan itti taane keessa galchuuf
shira ta'e jedhamee godhamee dalagame dhugaa san haqa san obboleettiin ta'e naammoo asirra baatee hagana nu dubbattee uummata hubannoo qabneef nama callisee girgir jedhu kanaaf gurra buusuu keetiif baay'ee galatoomii rabbi si haa tiksu. Garuu waan tokkotu jira wanti wal dhosuu hin qabne kuni wanta amma obboleettiin keenya moodel dubbachaa turte irratti yeroo ilaallu wal dhabdeen adda addaa akka jirutu mul'ata. Artistootuma kana keessaati artistoonni bakka lamatti wal qoodanii jiranii ani waan sana sirriitti waan quba qabutu jira. Warra baala gizee jedhuu fi warra immoo artistootuma callisee sabaaf dhaabbatutu jira. Kana keessatti fedhii adda addaa jira. Namni walitti bu'uun waliin dorgomuun hin jiraan yeroo baay'ee warra artistii ta'a kun sirba faas wal jalaa fuudhuu fi sana fayyini amma kana gidduutti mucayyoon kun waan gaagaamte natti fakkaataani. Isa karaatti dhabamsiisa yeroo dhabanii jaartii isaa ajjeesisanii isa takka godhe jechuudhaanis wanti kun ta'uu hin mala. Waan tokko jala mureessinitti biyya sana keessatti har'a qeesiin waraana mataa ofii qaba. Paastarii waraana mataa ofii qaba. Atileetiin Fayyisaa Lalisaa fa'aa waraana mataa ofii qabu. Namni hundinuu waraana mataa ofii qaba. Rabbumti haa eegu namoota lubbuudhaan jiranii fedhii irratti wannoo ta'ee fi namni wal fixuuf sichi walitti deema. Sheekonni waardiyyaa mataa ofii qabu shugguxii hidhata namni hundinuu kana keessatti namoota kana rabbi haa eegu jennee akkasitti nuti du'aayii goonaa fi garuu fedhii adda addaatiin warra Habashaan komatinaa. Acaaluu kan manaa baasee ajjeesisee Laamroot Kamaalii warra Habashaadha. Warra Habashaa yoo jenne fakkeessuu ta'a kan daadhii kalaan kan ajjeese Oromoodha. Hundumtuu acee manaa baasee kan ajjeese Oromoodha. Mucayyoo kanas amma kanumta ajjeesee takka turree waan nageenyuudha. Mucaan kuni kana hin godha haadha warraa isaati irratti namni saba isaatiif falmatu haadha warraa isaati irratti kana hin godha jedhee hin amanu jechaadhaan. Rakkoon jiraachuun godhuu danda'a be. San garuu seerri qoratee gadaa baasu. Fafakkeessuudhaan osoo hin taane akka Hacaaluu fafakkeessuudhaan osoo hin taane dhugaa qoratee togannu haa baasume. Akka malee amilee nu cabee qalbii nu cabxee obboleettiin kichuu tana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin leen dhugaasii haqasii haa baasu. Rabbiin baasa garuu an haqni isiisun dhugaan isiisun mootummaan Itoophiyaa yookaan ammoo poolisiin ni baasa jedhee hin abdadhullee takkaallee Itoophiyaa keessatti dhugaan namaa dhugaan haqni uummataa bahee hin beeku. Dhugaa Hacaaluu akkas jedhamne takka Itoophiyaa keessatti mee dhugaa nama tokko ka'ee nu agartanii beektan. Kana jechuun shira ta'e jedhamee hojjetamee itti yaadamee dalagame. Fakkeenyaaf obboleettii ta'e moodel rabbi isaa tiksu siif amma siif sodaachaa jiran. Maaliif hagaatti amma asirra baatee dubbatte kana namni riikardii godhee hin ergaa sagalee kee hin beekanii namni warroonnummaan isa kana jala deemanii akkasitti akka isin amma nutti himtan torbee tokko dura konkolaataa isaa ajjeesuuf boo'ii keessa seenee dhokatee achi ba'ee konkolaataa isaa irraa miidhanii jettee nutti himtu kun Andu'aalam du'ee lammaffaa jiraachaa jira jechuudha. Guyyaa san callisitu har'a kana fidela.